Namni viidiyoo editingii barachuu barbaadu tokko wanta inni beekuu qabu keessaa waan muraasaa daqiiqaa xiqqoo gidduuttan isinitti hima. Sababiin isaa viidiyoo editingii barachuu barbaaddanii eessaan jalqabaa, sooftiweerii kamirraan jalqabaa yookiin kallattii isin jalqabdan isin wallaalchisee isin rakkisa taanaan viidiyoon kun hedduu isin gargaara. Waan muraasan isiniif qooda. Wanti kun immoo waan meen poointii kii waan ta'edha viidiyoo editingii barachuu keessatti jechuudha. Jalqaba irratti namni viidiyoo editingii barachuu barbaadu tokko wanti inni beekuu qabu siikwensii viidiyoo isaa fi isaa beekuu qaba jechuudha. Viidiyoon isaa siikwensii meeqa irra akka jiru akkasumas aspect ratio isaa maal akka ta'e beekuu qaba. Inni biraan taayippii viidiyoo isaatii beekuu qaba. Viidiyoon kee taayippii akkamii qaba? Horizontaalii moo vertikaalidha? Horizontaalii fi vertikaalii laandiskeep waan jedhamutu jira jechuudha viidiyoo editingii keessa jechuudha. Taayippii garaa garaatu jira. Sana adda baasee kiriil kan ta'e hubatee beekuu qaba jechuudha. Inni biraan namni viidiyoo editingii barachuu barbaadu tokko yookiin namni viidiyoo editingii barachuuf ka'u tokko jalqaba irratti viidiyoo editii godhu sana pilaatfoormii kamirratti maxxansa. Pilaatfoormoota garaa garaatu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaa garaatu jira. Kan akka yuutuubii, tiiktookii, instaagiraamii, feesbuukii, tiwiitarii, liinkii waan hedduutu jira jechuudha. Warreen kana keessaa kam irratti maxxansa yookiin immoo kam irratti fayyadama waan jedhu sirriitti beekuu qaba jechuudha. Sadan isaanii yookiin arfan isaanii reeshoo garaa garaa waan qabaniif. Inni sadaffaan namni viidiyoo editingii barachuu barbaadu tokko beekuu qabu. Fireem reetii waan jedhamudha. Fireem reetii viidiyoo isaatii sirriitti beekuu qaba. Fireem reetiin fireem par sekandiidhaan safarama. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko 25 fireem par sekandiidhaan waraabnee 30 fireem par sekandii yookiin immoo fireem par sekandii 25 waraabnee 60 editii gochuu yoo dhandhe viidiyoo barbaadne argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaafuma viidiyoo waraabnu fireem par sekandii isaa viidiyoo isattiin editii goonu sana faana wal simsiisuu qabna jechuudha. Inni pilaatfoormii nuti irratti maxxansinu wal qabatee sirriitti hubachuu kan nuti qabnu fakkeenyaaf tiiktook irratti maxxansuu yoo barbaanne reeshoon isaa 9 reeshoo 16 ta'a. Yoo yuutuubii ta'e immoo 16 reeshoo 9 ta'a. Yoo instaagiraamii ta'e immoo waan reeshoo 1 ta'a jechuudha. Kanaaf reeshoo garaa garaa qaba. Hundi isaanii reeshoo garaa garaa qaba. Yuutuubii irratti maxxansuu barbaanne 9 16 hojjenna taanaan akka gaarii nuuf hin ta'u jechuudha. Sababiin isaa yoo shoorti viidiyoo ta'e qofa. Shoorti viidiyoo yoo hojjenna taate garuu 9 16 hojjennee viidichi daqiiqaa tokko gadi ta'uutu irra jiraata jechuudha. Sekondii 59 qofa ta'uutu irra jiraata. Yoo shoorti viidiyoo yuutuubiidhaaf hojjenna taate. Sana miti taanaan garuu viidiyoo dheeraa hojjenna taanaan irratti nuti ittiin hojjechuu qabnu 16 reeshoo 9tiin hojjenna jechuudha. Kun yuutuubiidhaaf nu gargaara. Addumatti editingii waan barbaachisu sooftiweerii garaa garaa akkasumas dhimma biraa dhimma viidiyoo editingii wal qabatu diiteelii viidiyoo kanaan booda jedheenan isinii qabadhee dhufa. Viidiyoo kana laayikii akkasumas sheer gochuun obbolota keessan biraan gahaa nagaan naa tura yeroo gaarii.